dhufee jira hadha garuu haadha kushiinaa keessoo maal jedhee hin dhufne oromtittii keessallee intala abbaa gadaa bakka dhaqnoo gubbaane jalaanuma akkuma agartan suufii kiyya yookiin mallayyaa kennaa mere akkasumas jaawwan hundaafuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ashama arka kun warra amantii birallee qabdanii akka fayyaa jirtu bakka jiraattan oromoota mulu addunyaarra jirtanii irraan immoo deebisee hadha dhaamsa wayii qabadhee isinii dhufee jira. Dhaamsillee maali hoo ka jettanii dhaamsichillee utuubaroota warra utuubarii bakka anillee utuubarii kanas akkasuma inshaallah rabbiin jedhe dhima ta'a. Dhima kennaa warri boota gurgurtaa kennullee warri xixiqqoon jabaannee hojjanne dhima kennaa jechuudha. Innillee maal jechuudha beektanii namni yaa fakkeenyaaf wanna inni irra taree tokko chaalenjii adii keessa darbitu anaa fakkeenyaaf akkuma kaameraa kana gisee hedduu cufa biyaansa 10 ol jammaruuf maal jechuuf asii ka sagalee naa horaabu jechuudha. Asii silkii waan irraa fagaateef sagaleen kiyya sirriitti naaf onneen jedhu kanaan hin waraabadha buutamu onni ittiin godha. Waan kana ta'eef jechuudha haara waraabaa ni jira garuu hoo kanaaf xuruu ka ta'u sinilleef qabadhee siniif fida warri barbaadanoo nagaa kattan jechuudha. Akkasuma inja obboleeyyan diyyaa amshiru jajjabaadha uumaa miti dhima geenna bootaa yaannoo amma warra utuubaroota didqishoofi waa agartan jechuudha warra utuubaroota kan guddaa ta'e maal ta'e boota guddoo gahe waa agartan jechuudha. Ookaa duraan nama 5 nama 6 nama 7 akkuma nuuf laalamaru ana viidiyoo tokko gallakkise ookaa bakka viidiyoo lama akkas 200 maamallaa onni jeera laakiin garuu 3 kanarra hin darbu jechuudha. Please laakillee nu godha koomentillee uma yaadni kennallee isinitti toluu baatee nu qabannee dhufne suni jajjabeessaa yaada nuuf kenna. Ilmi namaa beektanii muni takkattiin ol baate waan xaxamtu beektanii uummanni tokko akkanatti baala baa'atee yookaan buna fakkeenya hoo godhanii jechuudha yookaan immoo odaa hojjala teenne adullee nurraa orguu danda'a akkasumas immoo akkasuma fi haasa'u keessatti yookaan wanna nu hojjennu keessatti yaada nu kennitanii yaada akkana iddoo qabattee dhuftee iddoo akkana goote waan hojjetan jechuuf yaaddeennaa itti qayyaramaa deemna. Utuufin akkuma beekamu yoo inshaallah rabbiin jedhee ani boota san hin genne garuu hin kafala inshaallah kanama gazzaba kanallee argatee nama keessa sadaqaa bakka yatiima gargaaru rabbiin haa taasisu. Amin jedha adda biyyaan du'aayin gara qabattuun hin beekane viidiyoo kana immoo akka seenaatii waraabbachuu barbaade maalii naan jettan jechuudha. Ijoollee takkiin Tigraay yeroo Amaaranyaan hojjetan viidiyoo duraan ani chaanaalii kiyya hoona beektanii Zaaraa Arsii jedha. Kun immoo Zaaraa 2 jedha lammataa banee jechuudha. Sun bakka abdii hedduun itti ka'ee ana tattaafataa jiru narkaa badee jechuudha. Hin banne garuu ji'a 3 booda inshaallah rabbiin jedhee hin deebi'a jedhee yaada. Chuan du'aa naa godha maaliif baay'eetti faajee jechuun guddisuuf amma kun normaalii anaaf jechuudha waan itti baay'ee fakkaataa jiru. Kaamera maduraan ambanee hin beeku kaameraan kamiin akka ta'e wanni kun illee isinitti tole jechuudha. Mana bakka ittiin waraabbataa jiru kun illee isinitti tole kaameraa kam hojjettanii onni jettan silkima garuu kaameraa isa bareedaa wayiiti kalema galgala argee sarchi godhee kaameraan bareedaan kam jedhee argadhee buufadhee deebi'ee ka sagalee ittiin waraabbataa jirullee duraan gaafii natti ta'a cufateetu waraabaa jira. Waraabaa jira isinitti onni jedhee hin waraabaa. Kana waan ta'eef ani immoo booda maal godha idiitii hoo godhu sagalee kana irratti achirra waraaba kana immoo achi fakkeenyaaf achi keessa seenu onni godhee jechuudha yaada qabadhee dhufe dhiisa yaada hin qaba yaada onni keessa seenu yaada biraa keessa yoo jammaarii waan ta'eef narra laalina hoogama illee gama sirra jedhee jechuudha. Maaliif afaan amma nu taabaa beektanii warri haarofti kaameraa akkanatti jenne ana fakkeenyaaf alhamdulillah rabbil alamin waan tokkotti immoo uumamarraa ilmi namaa tokko hin jira beektanii difratii qabuu fi ka difratii hin qabne jechuudha. Anam alhamdulillah hin qaba difratii dhugaa waan tokko daffaru waqa injira namni tokko beektanii daffarulleen barbaachisaadha. Gisee amma kana keessattu wanna tokko hin danda'u doonteen hin danda'aadha. Leesh ebaluu sun akkamitti danda'an ebaluu sanii gadi maaliin jiraadha. Amma namni tokko hin jirtan warra ookaa miidiyaa irratti akkamitti bahee akkan laa habiibti madaamin akkanas godhaa oolte daa'imni waggaa 5 akkanas ashkarakkartu san jettee hin jenne kunillee waan xiqqimii ta'eef inshaallah waan xiqqimii qabu quraanallee barsiisuun bakka waan ummata kee hin tajaajila jette qabattee dhuftee yoo bashannansiiste ani fakkeenyaaf haati kiyya obboleessi kiyya dhiirsi kiyya
ni galte waan na bashannansiisu tokko nama na bashannansiisu argadhe taanaan achumarratti sa'aatii kiyya fixa jechuudha. Inni hoo naa laale amma fakkeenya viidiyoo kana wal daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 naa laaltanii laakiin haa gootanii koomentii naa kennitan anaaf maallaqaa jechuudha. Anaaf mana madaanii keessaa ba'ee insha Allahu rabbiin jedhama utubii kiyya duraa irra hona beekta yaada kiyya baay'ee ibsataa ture. Garuu ji'a tokko baay'ee tokko aaree baay'ee tokko tasfaa irraa muree hafee ture jechuudha. Akkuma isiniin jedhu ijoollee Tigraay iddootti fixin isaan laalee narra cufatee narra banamee maal jedhee waan itti hojjetan dhabanii assaaba dhabanii namni ilaaluuf nama 30 nama 10 akkas akkuma manaaf laalamu kana jechuudha. Akkas ilaalamaaf chaanaalii isaanii duuba deebi'ame warra guddatee fooqii ol bahee kana laalame warra rasrisan warra maqaa isaanii takka takkaan beeknu akka obboleeyyan kennaatti akkas ilaalaa abdii hin muratinaadha. Wajjadha warri chaanaala bantanillee maal irra wajjadha assaaba maaliyaa hojjedha kajettan jechuu dandeettii sammuu keessanii fidaa. Anaan fakkeenyaaf kaameraa bana gisee dura tokkoffaa banee isinitti haasaa ture isinitti haasaa jiru xiqqoo digirgirgirgir jedhaa ture amma garuu xiqqoo qaxxa jedhee kaakaara. Insha Allah kanaan boodattillee nama waan cimtu waan baqqaasin irraa fayyadamtan yaadni kee akkas waan sin itti fayyadamtan siniif qabadhoon nafi fayyadame tokko fakkeenyaaf qoonqamaa haa ta'u qoonqaa arabaa yookaan immoo akkaataa arabaa wajjin jiraattan sunillee kalaas nama tokko kan namni tokko itti fayyadamuu danda'a. Naa fakkeenyaaf baay'inaan nyaataan dhufa viidiyoo tokko akkana fataayidhee viidiyoo gisee tokkoffaa utubii tokkoffaa ban bichaa haarawa banee maal jedhe isa dubbadha achiin boodatti distima keessa kushii nama keessatti ol arginaa jechuu gisee baay'ee yoo namni baay'ee maashaallah tabaarakallaa hin beektan jechuu ijoolleen biyya arabaa jirtan nyaata hin beektan. Garuu iduu beektan anaa fakkeenya gisee tokko digingirna jedhu utubii sarchi godhe ilaalladhe achirraa hin hojjedhaa jechuu qalbii naa haa kennu malee mooya jarriiwwan dhiyetti mooyaa sixany እንጂ መልክ ስጠኝ እንጂ ሞያ ጎረቤት ዳፋን ነገላ በድቁማ ወዶ እንደንዶ ግን አሁን ስንኝ ጀር ካሜራ አፎት እንተብታቦፍተን ተካ ሀከስሪ ኦል በርተኒ ስንኝ ሌን ኦር በረዴ አፈከኛ ፈኒ ባ እሊ ኮሜንቲ hinqabu baa'ee maatillee hinqabu garuu ammaan boodatti inshaallah kumaataman baay'ee tokko taana inshaallah wajjin rabbii urmiin waa dheeressu sinillee fayyaa sinii kenne nagaa naa biyya keessanii galee woo warri assaaba utubii kanallee hojjetu yaada qabdan jechuudha waan sodaachisu tokko irraa hin jiru jechuudha. Kun maaliif sun adeema nama tokko ilaaltas ni galee utubii abbaa tokko yookaan immoo haga hordoftoota maal hojjeteeti inni jechuudha inni jettanii wanna badaan dabarsinaa. Wanna baqa ሃይማኖት የልቡሱ እንጀትና ሰባብሳን ማል ከነ ይኖጀትና ማለ ወነ በዱ ገዲ ይንፉዲና ማለ አመባ እናኖ አርጎ ጀቹራን ካን ፉዲ ካን ዴብሳ ujolle yemen injertan jechuudha akka tasaatti kollee keessaan dhaguu dandeettanii duraan namatu sinjala deemsa muddisaa ture akka sayyidoo akka maaliif gisee sayyidoo fa'aatan akka diraamaa takkaataayitiitti bakka fiiga seena isaan bira hin dhagaa ture baay'ee hojjetanii wanni faa masilleen biyyoo jirti baay'ee namatti tolan bakka waggaa lamaan dura jechuun baay'ee tokko namatti tolan utubii isaanii ilaaluun amma garuu akka jiru mana ulee bicha ulee albee qabatanii olitti wallahi kuni dogongora wanna fe'illee ta'e manuma keessanitti doo qabatanii bareeda wanna hunda isiitu manumatti dofittanii doo miidiyaatti baasuu baattanii jaarsoo jaartiitu jedhan manumatti callistii jedhan yoo zabana keenya kana uun jammarti malee durutti dubartiin obsitii wanna hunda ciccigootii ollammaanuu dhaga'u warruun dhaga'u amma akka miidiyaa irra fidanii waltumanii maal jedhan ani warri yuutuubarii yookaan immoo sintarii yookaan immoo assaabsanii olii qabaadhee doon ta'in namni tokko ilaalcha garagaraa qabaa miti ilaalcha garagaraa waa akkuma ilaalchi keenya garagaraa yaadni keenyallee garagara waan ta'eef yaada kanallee mee irratti ilaala warri yuutuubarri viidiyoo waltumaa dhiiga olirra yaasaa albii qabatanii maal baay'ee nama dabbara dhugaa sanillee af qoxxoba maaliif wanni martuu adaba qaba. Naamusa qaba Oromoon akkana ol gooti meejaruma akkana oltumtu ol agartanii angara kiyaan agarroo argitan hin beekuan bakka fiqirii ta'anii olii galanii barqet gisee sayidoon fa'a yamaniin jiran waggaa lamaan dura jechuun bexaamitti utubiin isaanii bexaamitti oovarii bakka addas nama jedha ture jaalalli isaanii aflaan isaan godhan maalin isaan godhan leesh sun eessa sin jalaa dhaqeeti isaanirruma aaktiin fudhattanii haga albiin oltumtan haga maal jettan fakkeenyaaf gisee tokkollee dubbadhee ture utubii kanarratti dhiyoo kana gallakkisee ture viidiyoo ijoollee dhiirsaaf niitii ta'anii oltuman jechuudha.
kun nurraa eegamu yaa Oromoo teenna Oromoon akkana ol gooti jarri afaan illee beeku baatte akkana ol godhanii nuun jedhan waan ta'eef dubbii kiyya asuma gabaabse waa hedduu keessa sisseene garuu wanni dubbachuu dhufe waan bira wanni dubbadhe waan bira kana hubattan illee jiraachuu dandeettanii kana hubatin illee uumaa godhee hin danda'u jechuudha insha Allah fi abduraaf sirreessee wanna sirreessullee viidiyoo kanarra na hintanii sin jettaniitu malaaltanii hin turana please yaada naa kennaa yaadni keessan sun ana na cimsa waan ta'eef fuuldura na oofa waan ta'eef galma hedduu na geessa waan ta'eef laayikii isin takkatti naa gootan ana waan kuma akka yaadee waan qabadhe jechuun waan bada irratti na deeggaraas hin jedhu waan badaa ta'e na gorsaa ana obboleettii teessan na qajeelchaa karaa yoo ilma namaa ta'e ilma namaa kun badiin isaa hin beekamu waan ta'eef bargit akka rabbiititti yoo deeme akkanatti afoo keessanitti bahee hoogaa jinabii maal kun hin jira kana keessa shariyaa hin seenu waan ta'eef keessuma guutuufiitiin hoogaa immoo xiqilimaa biyya keenyaa baanee bakka biyya keenyaa baanee dhuga keessi kiyya dhukkubaa jira sunii galtee irra deddeebi'ee deebilee asitti sareetaan akka sareetitti nu laalan jechuudha akka iduu beennu akka wallaaltu tokko nu godhanii jechuudha. Kana waan ta'eef waan dogongorrillee haasaa keessatti illee hojjaa kiyya irratti illee sin jettanii laa intara wayituni maal hojjetti edun ta'in bakka yaada naa kennaa yaada hojjedhu wanna fidee dhufu taqa uma keessatti yamadaan qimamoch ni jajjabeessan jedhee yaada arrabarraa akka bilisa ta'e arraba hin fedhu gorsaan ilmi namaa gorsite taanaan hin qajeele badalleen hin qajeele jechuudha. Woo afaan qaalaati lama sadii oo jetteen jechuudha qajeeluu hin qajeele karabbiin qajeelchi karabbiin dabsa duraa innuu dabaadha. Ani immoo badii keessatti hojjedhutti ilmi namaa tokko lakkii kana balleessite kana sirreeffadhu naan jedhan na'am jedhee ashi jedhee fudhadha. Dhugaa viidiyoo kana hedduu sanii dheeressaa jira noof olcha diqquma dubbadha daqiiqaa 8 akkas dubbadhee dhufe immoo yaadni fudhatee naan tare amma callisee jira chaw haga viidiyoo biraatiin viidiyoo bareedaan istuudiyoo kee akkama gartan garuu duraan kushiina wal agarra viidiyoo gisee tokko fajammaru asiin maskoota irra kaa'ee jammare asiin immoo hadhafataa jedhee wambaree tashkarakaariin qabu garuu wambarii adii takka irra kaa'ee yoo teessitti isimarra kaayaatti viidiyoo hojjetaa irraa inni mafataa zanaa jedhee afirraa gochuu akka madaa'amatti akkasiniin jedha haga qophii waan biraatiin olitti jechaanutti sin jaaladha baay'ee.